miidhagina Oromummaa qofatu hin ta'ini miidhagummaa kanuma Itoophiyaa darbee kan Afrikaati bareedina irreechi tokkummaadha irreechi nuti walluma teenyee Finfinneen keenya kaatee beekna bakkuma jiru teenyee jechuudha yeroo itti dhufnus gara magaalaa guddittii biyya keenyaatti dhufnee magaalaa keenya Finfinnee dhufnee gennee dhufnes yeroo dhufnu gaafa dhufnes akkuma keenya genneetti dhufnetti isaanis ijoolleen keenya dhufe jedhee qaamonni sagantaa kana qopheessan abbootii gadaarraa jalqabee hanga sadarkaa jiran maraatti jechuudha hanga magaalaa Finfinneetti gammachuudhaan kan nu qeebalanii irreechi amantaadhaan hin qoodu irreechi tokkummaadha irreechi akkuma jedhame irree keenyadha irreechi jaalala irreechi hammataadha qaamni Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaa alarree kan jiru kamiyyuu irratti argame yeroo jaalala isaa ibsatu tokkummaa isaa ibsatu irreechi jaalalli bade iddootti deebi'u tokkummaan bade iddootti deebi'u kan wal dhabe immoo iddootti wal argatudha. Irreechi durumaanuu kan Oromoo bichaa oduun ta'in uumaan isaa an Oromoo haa ta'u malee sabaaf salbammoon hunda isaanii kan walitti hammatu an of jalatti hammatu akkuma aadaa Oromoon hunda of jalatti qabatee jiraata. Isa sila ta'eefu baay'inni nama kanaa waa tokko rakkoo malee dabruun isaa ni gaa baay'ee na gammachiisa. Waatin nagaa jenne, warri nagaa jenne, biyyi nagaa jenne. Irreechi nageenya, araara, tokkummaa, jaalala, galateeffannaa Waaqan uumeeti. Iddoo tokkummaa keenyatti ibsan. Iddoo wal argii uummata Oromooti. Irreechi baranaa kan bara darbee irraa kan adda godhu namni hundi keessummaan dhufe hundi nagaadhaan keessummaa'ee nagaadhaan irreeffatee jaalalaanii uummannis baay'inaan dhufee irreeffatee galaa jira amma gara xumuraarra jirra kuni adda isa godha. Sabaaf sablammoonni wal argaa jirra afaan garaagaraa kan haasa'an namoonni biyya alaatii dhufanillee irreecha kana akkuma Oromootti gahee isaanirraa eegamu baatanii Finfinneenis gahee Oromoodhaan laattu isaanii laatteeti akka isaan irreeffatan gochaa jirti. Kan Gambeen irraa dhufan isan argeera, kan Beenishaangul irraa dhufan argeera, garuu kan Dabuub irraa irree dhufan waa Sidaamaa, Walaayittaa irraa irree dhufan argeen jira. Baay'ee dasnameedha. Kun tokkummaa Oromoo bullisa. Oromoon garaa bal'aadha. Oromoon saba hammataadha. Oromoon qulqulluudha. Baay'ee aadaan Oromoo baay'ee dasnameedha. Inni daawwannaaf dhufe dhaabatee daawwataa jira. Inni irreeffachuudhaaf dhufe irreeffataa jira. Kanaaf haalli inni itti adeemsifamaa jiru baay'ee kan nama gammachiisuu fi bariisaa barraaqa ganamaa irraa kaasee haga ammaatitti haalli jiru baay'ee kan nama gammachiisu. Rabbiin galanni haa ga'u kana nuu godhe tokkummaa keenya san tokko kan nu taasise Rabbii tokkocha galanni haa ga'u haala gaariidhaan irreeffataa jiran.